السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا وجالتمتوني هوردفتوني برسارما الحمد لله ناكوت نجيني كي كان جال الله كان كبجادا بكير تمرت سناغو اگا هوردفتون كي برم سارا كان كيت واني نسم برسيسو مسيجي مسنجر رانم اسنجلا حق اي چودا يوكر ريموف سنجلا غودي چو سلمت حال دي فچو دي سنه سنه تركسي چودا كان قفا اسون تاني چودا مسيجي اگا فيسبوكي بنتني نما ولي بريسا ترتنجي چودا سنيگله يوكن نم سني بريسا تورا يوكن نمو سن نما بريسا ترتنجي چودا guyyaa feesbuukii banatanii irraa kaaftanii jechuudha isinii galee salphumatti jechuudha barreeffamaa isaa ta'uu suuraa isaa ta'uu viidiyoo isaa ta'uu hundumaa jechuudha salphumatti haala deeffachuu dandeessan hunda isinitti argisiisa jechuudha isinii galee baay'ee tokko salphaadha jechuudha fakkeenya waan dogongoraan haxxan tahee fakkeenya akkasuma namni dogongoraa isinitti argee waan namni reemuuf godhe osoo isin argin jechuudha salphumatti haala deeffachuu dandeessan jechuudha isinii galee akkasuma zikirayyaata adda addaadha jechuudha yaadannoo gargaraadha waan miseenjera irraa qabdan jechuudha isinii galee salphumatti yaani haala itti argachuu dandeessan isinitti argisiisa jechuudha isinii galee kana qofa osoo hin taane jechuudha viidiyoo itti aanu irratti jechuudha inshaallah miseejii miseenjera irra jiru hunduma al tokkoon jechuudha tokko tokkoon dileetti godhuu osoo hin taane al tokkoon haala ofirraa dileetti godhuu dandeessan isinitti argisiisa jechuudha isinii galee kompiitaraanis ta'e warra moobaayila qabdanii illee ta'e jechuudha al tokkoon jechuudha tokko tokkoon yaani dileetti godhuun baay'ee tokko nama taabsu jechuun ni beektanii garuu har'a viidiyoo gabaabseen isinii qopheessuuf fedhe jechuudha har'a akkuma miseejii bade yookiin miseejii namni isinitti ergee reemuuf isin jalaa godhe osoo isin argin jechuudha salphumatti dhiyeeffachuu dandeessan isinitti argisiisa hanga xumura viidiyoo keessatti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee hordoftoota jechuudha salphumatti miseejii miseenjera isinii barraa'u ture jechuudha kan namni balleesse tahee kan namni immoo dogongora isinitti ergee balleesse tahee osoo isin argin jechuudha kan immoo isin nama argistanii balleessitan tahee kan immoo gartee dingat yookiin dogongoraan balleessitan tahee jechuudha walumaa galatti miseejii egaa feesbuukii banattanii namaa walii barreessu turtan kan isinii barreessitan tahee kan namni isinii barreesse tahee jechuudha salphumatti suuraa isaa ta'uu viidiyoo isaa ta'uu barreeffamaa isaa ta'uu salphumatti kan bade kan egaa feesbuukii banattanii namaa walii barreessu turtan kan ofii balleessitan ta'e hundumaa jechuudha haala itti argatan jechuudha feesbuukii asirratti galtanii achi booda jechuudha asirratti sarara sadii sanarratti kilikni gootanii as gadi ni buutanii seeting indi piraayifeetii kajoo irratti kilikni gootanii ammallee seeting kajoo irratti kilikni gootanii ammallee gadi ni buutanii egaa asirratti jechuudha daawulood yuur infoormeeshin kajoo irratti kilikni gootanii ammallee jechuudha asirratti jechuudha disselect all kajoo kanarratti kilikni gootanii akka raayyaatti hundarraa isinii balleessu jechuudha isinii galee egaa haala kanaan achi booda miseenjera barbaadan jechuudha keessa isinii galee kinoota jechuudha miseenjeriin raayyaatti irratti guutan jechuudha miseenjera irratti haala kanaan jechuudha amma argaa jirtan kanaan jechuudha achi booda jechuudha gadi ni buutan isinii galee asirratti jechuudha create file kajoo kanarratti kilikni gootanii jechuudha isinii galee create file kajoo irratti kilikni gootanii egaa kun amma akkuma argaa jirtan jechuudha feesbuukiin kee kuni alfeen kamstaashar baname jechuudha isinii galee amma alfeen ishiriin keessa jira jechuudha akkuma argaa jirtanii miseejii egaa feesbuukiin kee kuni baname namaa walii barreessuu eegale namni naa barreessuu ture jechuudha isinii galee miseejii namaa walii barreessu ture miseejii namni naa barreessu ture jechuudha hanga alfeen ishiriinaa jechuudha miseejii egaa guyyaa feesbuukiin kun baname irraa kaasee namni naa barreessu ture ani namaa barreessaa ture jechuudha xawwaalii jechuudha haalli nama itti argatu jechuudha asirratti kun akkuma argaa jirtan jechuudha daawulood dhaagin kan jedhu jira jechuudha isinii galee kanarratti kilikni gootan isinii galee achi booda daaraktii biroozarii keessa hin gashe jechuudha isinii galee egaa achi booda haala kanaan biroozarii keessa hin gashe jechuudha yeroo biroozarii keessa hin gashe jechuudha imeelii feesbuuk keessaniis paaspoortii feesbuuk keessaniis hin gaafata jechuudha isinii galee egaa nama paaspoortii feesbuuk yaa haguutu jechuudha isinii galee akkuma nama argaa jirtan jechuudha paaspoortii na gaafata jira jechuudha isinii galee egaa nama haguutu egaa achi booda jechuudha yeroo itti guutan jechuudha loogiin kilikni gootan jechuudha keeffama armarra waan jiruuf itti fufija egaa achi booda kun akkuma argaa jirtan jechuudha daawulood kan jedhu ni jira jechuudha isinii galee daawulood irratti yeroo kilik goone jechuudha xawwaalii miseejii naa walii barreessu haala kanaan deebi'a jechuudha isinii galee haala argaa jirtan kanaan jechuudha isinii galee kun amma deebi'aa jira jechuudha egaa hordoftootaan kiyyaa haalli miseejii bade itti argachuu dandeessan haala kana fakkaate jechuudha akkuma amma isin argisiisa jechuudha isinii galee jedhan abdii qaba barumsa biraatiin haga walitti deebinutti barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube chaanaala keenya haarawaa yoo taatan subscribe gochuun dagatiin aadaa viidiyoo keenya yoo jaalatan like share gochuun dagatiin aadaa waan hordoftaniif galatoomaa.